raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent.oromia.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Haga badhaadhaa dhaggeeffattootaaf hordoftoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaalatamoo sagantaa keenya dilbata muddee 23 bara 2018 guyyaa har'aatiinis tarkaanfii ammeenyaa raayyaan ittisa biyyaa mootummaa koloneeffataa wayyaanee lixa Oromiyaa magaalaa Gimbiif magaalaa Dongoroo keessatti ilmaan Oromoo irratti raawwataa oolanii fi dirmannaa waraanni bilisummaa Oromoo Oboon Oromoota magaalaa Dongoroof taasise akkasumas injifannoo Oboon galmeessee fi ajjeechaa ilma Oromoo irratti magaalaa Gimbii keessatti raawwate irratti kan muummeffatu ta'a. Odeeffannoo waliigalaa isin biraan ga'uudhaaf sarara bilbila keenyaatiin Oromoota gamasii quunnamuuf yaalaa jirra waan ta'eef ollee kana caqasaa nu eeggadhaa. Haala Oromoon lixa Oromiyaa keessa jiran kanas Oromoon guutuun akka hubatuuf waliif qoodaa kan isin faana turu aniitii dhugaasaatii gulaalaan suur sagalee mu'aabubaas na faana jira. Turtiin keessa nagadumaatti nu faana haa ta'u. Hello. Nagaa. Godina Wallaggaa lixaa keessatti guyyaa har'aadhaa walwaraansi waraana bilisummaa Oromoof raayyaa ittisa biyyaa sakattaaf gama sanatti bobba'an gidduutti adeemsifameera jedhama. Kabiraan ammoo magaalaa Gimbii keessatti raayyaan ittisa biyyaa mootummaa koloneeffataa Impaayera Itiyoophiyaa kan Dr. Abiyyiin durfamu dhukaasa isaan bananiin Oromoonni ajjeefamanis jiru kan madaa'anis jiru kan jedhamutu jira. Mee attamtu oolmaan guyyaa irraa magaalaa Gimbiif guutummaa dhumatti immoo godina lixa Wallaggaa keessa jiru? Guyyaan har'aa egaa ganamarraa kaaseeti lolli kun kan inni itti fufee ture. Oboo barbaanna jechuudhaan namoonni mootummaan kun bobbaasee magaalaa Dongoroo jedhamtu keessatti dhukaasa jabaa akkuma magaalaa seeneen geggeessuu jalqabee waraanni mootummaa wayyaanee dhukaasa erga geggeessee booddee uummati baqatee gara mana isaatti gale. Sana booddeedha Oboon uummatarraa dhowwuudhaaf kan inni dhukaasa isaanitti banee jechuudha. Sana booda dhukaasa jajjabaatu geggeeffamaa ture jechuudha magaalaa Dongoroo keessatti. Ayyeega erga dhukaasni sun lamaan kana gidduutti geggeeffame booda wanti ta'ee jira.
gama oboodhaan miidhaan tokkollee kan hin jirredha. Garuu mootummaa wayyaanee loltoota isaa irratti miidhaa jajjabaan akka geggeeffamedha jechuudha. Itti dabalatees immoo dongoroorraa gara magaalaa Gimbiitti kan isaan dhufanii makiinaan waraanaa yookaan immoo ooraal inni jedhamu lama reeffa duwwaa baatee akka inni ola deemaa ture ijaan kan arginedha jechuudha. Egaa reeffa sana fudhatanii akkuma magaalaa Gimbii seenuudhaaf naannoo Gafaree jedhamu ga'aniin dhukaasa jalqabanii jedhama. Dubbiin kun dhugaa? Eeyyee sirriidha. Egaan magaalaan Dongoroo magaalaa Gimbii irraa yoo baay'ate deemsa daqiiqaa 30 hanga 40ti. Egaa ergi dhukaasii jalqabee wal waraansi geggeeffame booddee gara magaalaa Gimbiitti dhufuudhaanii loltoonni kun magaalaa Gimbii seenanii jechuudha naannoo sa'aatii 5 walakkaa irratti. Egaan waraanni mootummaa kana naannoo Gafareetti mutti dhiyaatanii dhukaasa jalqabanii kana booddee oluma siqaa dhufanii maqa buufata konkolaataa naannoo warra Sayyoo iddoo jedhamu yeroo itti ga'anitti konkolaataan dhugaatii meettaa raabsu tokko maqa buufata konkolaataa irraa gaafa achi as ba'u sireeffii isaanitti ba'ee konkolaataan sun fireeniin isaa qabuu dide. Sa'aatii fireeniin konkolaataa kanaa qabuu didutti konkolaachisaan makiinaa meettaa konkolaachisu kuni mariisaa jallisuudhaanii gara tabbaatti achi qabee yeroo itti dhaabutti ati karaa nutti cufaa jirta jechuudhaanii dhukaasa hamaa achirraanidha jechuudha kan inni geggeeffame. Kana booda gaafa shufeera kana irratti dhukaasa jabaa geggeessanii uummanni naannoo sana jiru fireeniitu qabuu didee maaliif irratti dhukaastu yookaanis immoo maaliif rukuttu jedhanii uummata naannoo sanaa gaafa dammaqanii ittiyyuu daran meeshaa gurguddaa dhukaasuu eegalanii jechuudha. Kana booda shufeera sanaatii fi gargaaraa shufeera sanaa kan ta'ee fi akkasumas nam tokko abbaa bashii kan jedhamu naannoo sanaa qabatanii. Sa'a meeqatti gaama kun? Kun kan inni ta'e naannoo sa'aatii 6 daqiiqaa 15 irruudha. Guyyaa har'aa kana booda erga abbaa bashii kanaaf shufeerii makiinaa meettaa oofu kanaa fi gargaaraa shufeerii kanaa qabatanii gara kaampitti geessanii magaalaa guutummaan dhukaasaa weeraramtee jechuudha. Dhukaasi gurguddaan hin geggeeffamaa, matireesiin hin tokkofamaa, zuuhaa yasoostiin hin tokkosamaa, dhukaasi hin beekamne hin tokkosamaa, guutummaatti magaalaan Gimbii meedaa waraanaa taatee jechuudha isa booda. Egaa erga konkolaachisaaf gargaaraa fi abbaa bashir nama jedhamu kana qabatanii gara kaambii deemanii booda achis deebi'anii magaalaa Gimbii keessatti dhukaasa gurguddaa bananiidha kan jettee isa booda nama ajjeefametu jira jedhama magaalaa Gimbii keessatti raayyaadhuma ittisa biyyaa mootummaa kunuunfataa impaayera Itoophiyaa kanaan. Eeyyee kana booda dhukaasi jajjabaan ergi geggeeffame jedhee booddee mucaan dargaggeessi umurii yoo baay'ate waggaa 19 kan ta'u mana caammaa namaa kan nagadee maatii isaas ofiisaas jiraachisu mana caammaa isaa jala utuu ijaajjaa jiru gara qarqara daandiitti illee utuu hin siqin namni kun karaa mirgaa isaarra rasaasaan rukutame iddooma sanatti lubbuun isaa darbeera. Maqaan dargaggeessa kanaa Nuuruseen Ahimed nama jedhamudha. Jiraataa ganda duwwaa 4. Ayyee Nuuruseen gaanii wareegame isaan aloo namoonni madaa'an jiru. Amma ammaatti kan adda baafanne hin qabnu maaliif dhukaasa jabaatu geggeeffamaa ture bakka meedaa waraanaa fakkaata waan turee fi uummanni rifatee baay'een isaa gara manaa galee ture baay'een uummataa immoo daandiirra ture waan ta'eef amma ammaatti mucaa dargaggeessa kanaan ala namni miidhaan irra ga'ame kan adda baafanne hin qabnu. Itti dabalataan garuu shufeerii meettaa sila jenne kan naannoo warra Sayyoo maqa buufata konkolaataatti qabatan sana baay'ee reebicha hamaa irratti geggeessuudhaani kan isaan fudhatanii deemanii ammallee eessa buutee isaa kan hin beekamne yookaan mooraa waraanaa keessa jira yookaan immoo nama kana maal akka isaan godhan wanta adda beekamu tokkollee hin jiru jechuudha. Dhukaasni sun agasaa meeqaatti deeme amma halkan walakkaa kana haala attamii keessa jira magaalaan Gimbii sochiin loltoota mootummaa wayyaanee kunoo garamitti deemaa jira gadi baatanii arguun hin danda'amaa haala attamii keessa jirtu walumaa gala. Waraanni mootummaa wayyaanee mootummaa Oromiyaanis ta'ee mootummaa federaalaa yookaanis immoo Dr. Abiy geggeeffamanii sa'aatii kana uummata irratti dararaa guddaa kan geggeessaa jiranidha. Magaalaan Gimbii sa'aatii kana baay'ee waan nama gaddisiisuu fi baay'ee waan rakkisaa keessa jirti jechuudha. Karaarrallee uummati deemu hamma dadhabutti ifannaa fi yookaan immoo ijaan taaneen uummata ilaaluudhaan sa'aatii galgala kana immoo sakatta'iinsa jabaa uummata irratti geggeessuudhaan reebicha jabaa uummata irratti geggeessuudhaan kan raawwataa jiranidha jechuudha. Wanta baay'ee nama gaddisiisu yoo jiraate reeffi dargaggoo kanaa yerootti gara manaatti geeffamaa jirutti illee waraanni kan Oromiyaa yookaan immoo Liyyuu Haayil kan jedhanii uummata irratti bobbaasanii
reeffa kana maqacheruu irratti dhaabuudhaanii dhaabadhaa eessa deemtu jedhanii qawweetti qofatanii dhaa'uudhaaf yerootti yaalaa jiranitti uummati reeffa sana fuudhee deemaa jiru yookaan immoo namoonni dargaggoon muraasi maal taatan nun reeffa baannee jirra maaliif nu rukuttu jedhanii yeroo isaan itti dubbatan reeffa maaliiti kuni jedhanii yeroo isaan itti sagalee jabaallee uummatatti dhageessisaa turanidha. Ulfaa dhugaati kan itti jedhaa jirtu poolisoonni yookaan immoo liyyuu haayiliin Oromiyaas raayyaan ittisa biyyaa kan Dr. Abiyyiin hoogganamus uummata Oromoo dararaa jira, reebaa jira, ajjeesaa jiraadha. Gama kabiraatti immoo komishinaa poolisii Oromiyaadhaa akka waan waraanni bilisummaa Oromoo wooboon uummata ajjeesaa jiru, saamaa jiru, fanjiillee owwaalee gubaa jirutti dubbatee gama garaagaraan miidiyaa irratti kan kaleessa awweenfamaa oole maqaballeessii waraana bilisummaa Oromooti. Mee ati waraana bilisummaa Oromoo attamitti beekta? Warra dubbii warri kun dubbataa jiraniin dogoggoranii jiraniif akkasumas ammoo Oromoon attamitti waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbatuu qabaa jettaa? Waraanni bilisummaa Oromoo gonkumaa uummata waan darareef tokkollee kan hin qabnedha. Inni uummati maaliif cunqurfama? Maaliif reebama biyya isaa keessatti? Maaliif mirga abbaa biyyummaa isaa dhowwamaadha maleessa? Waraanni bilisummaa Oromoo guutummaatti uummatatti waan dubbate tokkollee hin qabu. Yeroo ammaatti keessumaa godina Wallaggaa lixaa keessatti uummataaf kan dhaabatee jiru waraana bilisummaa Oromoo qofaadha. Maaliif yoo jettan waan baay'ee argaa jirra, waan baay'ee ilaalaa jirra jechuudha. Sababii kanaaf yoomillee uummatis wanti inni dhibbatti beeku waraanni bilisummaa Oromoo utuu nu bukkee hin dhaabbanne ta'ee, utuu inni nu gargaarre ta'ee, utuu inni nurraa hin dhoowwine ta'ee, yoona kana waraanni mootummaa wayyaanee guutummaatti jiinoosaayid kan jedhamu uummata Oromoo irratti kan geggeessaa jira waan ta'eef yoomiyyuu waraanni bilisummaa Oromoo keessumaa lixa Wallaggaa keessaa bahuu hin qabu kan jedhuudhaani guutummaatti waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabataa jiru jechuudha. Kanaaf gaama wooboon fedhii uummataan jechuudha kan inni socho'aa jiru kan gargaaraa jirus. Eeyyee kan wooboo gargaaraa jiru uummataa kan wooboo qallabaa jiru uummataa yoomiyyuu immoo gaachanni uummata Oromoo eenyullee utuu hin taane waaqa gaditti wooboo qofaadha. Uummati Oromoos kan inni amanee itti jiraataa jiru. Uummanni Oromoos kan guutummaatti of amansiisee eegaa jiru waaqa gaditti wooboo qofaadha maleessa mootummaan nama nyaataan yookaanis immoo mootummaan Dr. Abiyyiin geggeeffamu kun yoomillee uummata Oromoo akka bakka hin buunedha jechuudha. Uummata Oromoo kan sammuu isaa amansiisee deemaa jiru. Horii bulika biraan ammoo guyyaa lamaan kana viidiyoon yookaan ammoo sagaleen karaa yuutuubii feesbuukii deemaa jiru tokko kan jaalmarrooti kan jedhamu waraanni bilisummaa Oromoo wooboon waan dhaabbateef waan hidhateef qaba hidhannoos inni hiikkatu amma galma qabsoo Oromoo ganama jaallan yookaan gootota Oromoo bu'uureessan sana geenyutti abbaan biyyummaa Oromiyaa mirkanaa'utti qabsoon itti fufaadha kan inni jedhee ture akkasumas yeroo inni dubbii kana dubbatu. Uummanni Oromoodhaa inni walitti qabee haasofsiises gammachuudhaan simataa turani. Dhugaa eeyyee uummati guutummaatti kan inni amanee jiru Oromoof tokko ta'ee kan dhaabatee jiru woboodha. Kun immoo eenyullee kan beekudha jechuudha. Kanaaf gaama walabummaa Oromiyaaf bilisummaa Oromoo mootummaa birmaduu dhaabbatuutu Oromoof furmaata moo impaayera Itoophiyaa Dimookiraatessuutu Oromoof furmaata? Isa kamiif qabsaa ture qeerroon Oromoo? Qeerroon Oromoo guutummaatti impaayera Itoophiyaatuun ta'anii walabummaa Oromoo Oromiyaa keessatti akka jiraatuuf maleessa wanta impaayera Itoophiyaa jedhamu guutummaatti hin beeku qeerroonis kanaaf hin dhaabanne jechuudha. Kan isin dhiiga dhangalaasaa turtan itti du'aa turtan ammas itti jirtan kanaaf jechuudha. Eeyyee guutummaatti kanumadha fedhiin keenya yoo nuun arrallee haa ta'u borillee haa ta'u waan barbaadeen haa ta'ullee yoo duune. Dhalooti egereen bor dhufu wanta nuun lafa qabachiisni kana hamma galmaan ga'utti yookaanis immoo hamma Oromiyaan walabummaa mataa ishee argatutti nuun yoomiyyuu mootummaa wayyaanee jala buluu hin dandeenyu jechuudha. Dhugaadhumatti guddoon si galatoomfadha Oromtichi godina Wallagga Lixaa magaalaa Gimbii ergaa fi dhaamsa kee odeeffannootu nuuf laatta kana nuti uummata Oromoo bal'aanii dhageessifna karaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa biyya nagaa buli. Biyya nagaa bulaa nu jiraataa horaa bulaa. Oromticha lixa Oromiyaa magaalaa Gimbiirraa haala Oromoonni magaalaa Gimbiif magaalaa Dongoroo keessa oolanii fi dirmannaa waraanni bilisummaa Oromoo wooboon Oromoota magaalaa Dongoroof taasisee injifannoo inni galmeessa ilaalchisee
kan odeeffannoo guutuu nuuf kenneen horii buli jechaa. Egaan akkuma sagantaa keenya darbe keessatti isiniif dhiyeessinee turre godina lixa Wallaggaa Maqanajjoo, Najjoo, Laaloo Assaabii, Begii, naannoo Qashmaandoo akkasumas kutaalee Oromiyaa garaa keessatti tarkaanfii ammeenyaa loltoonni mootummaa kunuunfataa wayyaanee kan Dr. Abiyyiin durfaman ilmaan Oromoo irratti raawwataa turan isin dhageessisaa turre. Guyyaa irraas bifuma wal fakkaatuun magaalaa Gimbii keessatti Oromtichi tokko ajjeefamuu fi danuun miidhamuu akkasumas magaalaa Dongoroo keessatti dhukaasa loltoonni wayyaanee bananiin uummanni Oromoo shororkaa ooluu danuun reebamuuf qabeenya Oromoota magaalaa Dongoroos barbadaa ooluuf tarkaanfii waraana bilisummaa Oboon waraana wayyaanee irratti fudhateen reeffi loltoota wayyaaneedhaa kan magaalaa Dongoroo keessatti Oboon rukutaman magaalaa Gimbii seenuusaa qabatamaatti ijaan arguusaa kanuma amma Oromticharraa dhageenyeedhaa. Egaan akkuma Oromtichi immoo jedhe abdiin Oromoof Oromiyaa waraana bilisummaa Oromoo ta'uusaa ololli karaa garaa deemaa jiru kan haqaa akka hin taaneef Oboon ilma Oromoo intala Oromoo kan Oromoof Oromiyaaf lafee fi lubbuu sii laalte ta'uuseeti kan inni dubbate. Oromoon cuftuu waan dandeen waraana bilisummaa Oromoo Oboo biraa akka dhaabbatu jechuun dhaammachaa wallee gabaabaa tokko immoo isin afeerree waan afeef walitti deebina ammas nu faana tura. Egaan ammas walitti deebineerra gidiraa koloneeffattoonni mootota Abashaa jaarraa tokko oliif Oromoof Oromiyaa irratti raawwataa turan kana jalaa ba'uuf malli maalika jedhu Oromoonni bifa garaagaraan ol gaafataa akkuma turaniif ammas akkuma jiran impaayerri addunyaa kanarraa dimokiraatii akkuma hin beekne kan Oromoof kan Oromiyaas baasa miti. Sabni Oromoo akkuma tokkummaa dhiigaa qabu Oromiyaas waliin qaba. Tokkummaa uumaan qabu kan ammoo jaarraa tokko olii fi shira diinonni gama garaagaraan irratti raawwataa fi addaan qooduuf yaalaa turan sana dura dhaabbatee akkuma arraangaate kana gabrummaa fi kolonii jaarraa tokko ol kolonifattoota mootota Abashaan irra tureef irra jiru kana jalaa ba'uuf ammoo tokkummaa dhiigaa uumaan waliin qabu kana jabeeffachuudhaan tokkummaa kaayyoo qabsoos yoo qabaate yeroo gabaabaa keessatti gidiraa irratti geggeeffamaa tureef jiru kana jalaa ba'uu danda'a. Kanaaf Oromoon cuftuu fuula isaa gara qabsoo walabummaa Oromiyaa bilisummaa Oromoof mootummaa birmaduu dhaabbatuutti yoo luucceffatee fi waraana bilisummaa Oromoo Oboo biras waan danda'uun yoo dhaabbate yeroo gabaabaa keessatti galma qabsoosaa kan gootonni Oromoo kumaakitil irratti wareegaman kan walabummaa Oromiyaa fi bilisummaa Oromoo akkasumas mootummaa birmaduu qabaatu galmaan gaatuu danda'an dhaamsa keenyaa turtii nu faana qabaattanii fi oraa bulaa wallee dhumee galle kana isin afeeruun kan nagaa isinitti dhaammatu Antiiqii Dhugaasaati Gulaalaan Suur Sagalee Mo'aa Buubaas na faana jira walleen itti fufaa. Jabadu ya kurba wala zoram kapsoram jabadu ya wala lonangalasa sabako ngamajisa owe disasimal kaba esako muda kaba jabada wala jabesa Tokuma kesa nchimta
jettanii namatti hin darbinoo. Addunyaan galaana namarraa godaane addunyaan galaana namarraa godaane. Abshir jajjabaadhu yaa gubbaa walla godam godam. Abshir jajjabaadhu yaa gubbaa kallatee miilliin cabdu dhiiratee tabbabaati rakkatee namni naftu gaaf tokko ifa baati. Kallatee dhugaan hin jittu kallatee yeroo eeggatti dhokatee sobaan hin haftu